Ejansiin bulchiinsa qulqullinaa magaalaa Finfinnee ganni seenuu sababeeffatee magaalichatti duula qulqullinaa ji'a 3 marsaa 5ffaa tola ooltota dhaabbilee garaagaraa fi jiraattota waliin ta'uun gaggeesseera. Bo'oowwan lolaa balfaan cufamanii fi qarqara lagaa qulqulleessuun magaalaa keenya miidhaa lolaa irraa ni eegnaa yaadrimee jedhuun duulli qulqullinaa jalqabamee kutaalee magaalattii 11 keessatti gaggeeffameera. Addis Miidiyaa Neetwoork kutaa magaalaa Qirqoositti argamuun hirmaattota duula qulqullinaa waliin turtii taasiseen hawaasni dhabamsiisa balfaa ammayyeessuun fayyaa isaanii eeggachuu irra darbee miidhaa lolaa yeroo gannaa muudachuu danda'uuf dursanii of eeggannoo taasisuu qabu jedhaniiru. ቱቦዎች እንዳይደፈኑ ቆሻሻዎችን በአግባቡ መልኩ ujummoon akka hin cufamneef balfa sirnaan dhabamsiisuun barbaachisaadha. Balfa adda baasuu qabna. Naannawaa jireenya keenyaattis gatuu hin qabnu. Qulqullina ofii eeggachuu qabna. Qulqullina keenya eegne jechuun immoo fayyummaa keenya eegne jechuudha. Kanaaf ammoo hawaasni hunduu tumsuu qaba. Ga'aan በኋላ ያለው ጊዜው ያው ክረምት እንደመሆኑን yeroon kana booda jiru ganna waan ta'eef jiraattotni balfa isaanii karaa ammayyaawaa ta'een dhabamsiisuu qabu. Hawaasni keenya dhabamsiisa balfaa ammayyeessuun fayyummaa isaarra darbee miidhaa lolaa dhufuu danda'u qolachuuf naannawa isaa qulqulleessuu qaba. ከቤቱ አውጥቶ የሚጥለውን ቆሻሻ Hawaasni balfa manaa baasee gatu dhabamsiisa balfa gogaa irratti leenjii waan fudhateef namoota balfa dhabamsiisaniif osoo kaa'ee gaariidha. Qulqullina naannoos haala salphaan eeggachuu danda'a. Ujummoo irratti balfa osoo gatuu baates miidhaan lolaas hin mudatu ture. Sagantaan qulqullinaa magaalichatti gaggeeffamuu jijjiirama agarsiisaa akka jiru kan himan Daayirektarrii olaanaa Ejansii Bulchiinsa Qulqullinaa magaalaa Finfinnee Dr. Isheetuu Lammaa sagantaan qulqullinaa kun waqtiilee ilaalcha keessa galchee ji'oottan 3 dhufaniif hojiin bo'oowwan lolaa qarqara lagaa fi naannawa jireenyaa qulqulleessuu akka gaggeeffamu ibsaniiru. ቀጣይ 3 ወራት ji'oottan 3 dhufanitti bo'oowwan lolaa magaalaa keenyatti argaman hunduu ni qulqullaa'u. Waliigalaan bakkeewwan lolaaf saaxilaman lagaa fi naannawa qarqara lagaa balfarraa bilisa ni taasisna. Kanaaf immoo hojjechaa jirra. Jijjiiramnis mul'ateera. Bu'uuraaleen misoomaa baasii olaanaan ijaaraman kaayoo yaadameef ala akka hin oolle hawaasni of eeggannoo irraa eegamu taasisuu akka qabu Dr. Isheetuun hubachiisaniiru. አብዛኛዎቹ ቱቦዎች ዋና አላማቸው ujummoo harki caalaan kaayyoon isaa bu'uuraa inni itti hojjetame lolaan akka keessa yaa'uuf malee balfa gogaa itti gatuuf miti. Bakka baay'ee yeroo ilaallu garuu hawaasni beekees ta'ee hanqina hubannoo irraa kan ka'e balfa gogaa ujummoo kana keessa yeroo gatan ni mul'ata. Kun ammoo bo'oowwan akka cufaman taasiseera. Kun sirrii miti. Bu'uuraaleen misoomaa baasii olaanaan ijaaraman kaayyoo ijoo yaadameef ooluu qaba. Magaalaa Finfinnee akka maqaa ishee miidhagduu taasisuuf hunduu abbummaan hojjechuu akka qabus ibsameera.